Kabaja ayyaana irreechaa bara 2017 sababeeffatee sagantaan baazaarii fi agarsiisaa fulbaana 18 hanga 24tti kan qophaa'u ta'uun himame. Baazaariin giddugala egzibishinii magaalaa Finfinneetti qophaa'uun kanarrattis dhaabbileen daldalaa gurguddaa fi waldaaleen imaataa 255 oomishaalee isaanii gabaaf kan dhiyeessan ta'a. Baazaariin qophaa'u hariiroo obbolummaa sabootaa fi sablammootaa kan jabeessu akka ta'e himameera. Baayiluu Geetaachoo gabaasa dabalataa qaba. Ayyaanni irreechaa waltajjii lammiilee miliyoona 10 ol irratti hirmaatanii fi gammachuu olaanaan kabajamu ta'uu isaatiin bu'aa gama dinagdeetiin qabu irraa fayyadamuu haala dandeessisuun baazaarii fi agarsiisotni garaagaraa kan qophaa'an ta'uun eerame. Ibsa waloo biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa fi dhaabbatni piroomooshinii fi iventii hagaree kennaniin ayyaana irreechaa sababeeffatee magaalaa Finfinneetti baazaarii guddaan kan qophaa'u ta'a. Hogganaatti taanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa faayidaa dinagdee keessatti irreechi qabu irraa fayyadamuuf baazaarii kana qopheessuun barbaachiseera kan jedhan. Sagantaan irreechaa yeroo gaggeeffamutti ayyaanni kabaja irreechaa yeroo gaggeeffamutti uummanni keenya walitti ba'ee walitti dhimsa gabaa uumee wantoota qophaa'an bitachuu akka danda'u baazaarii fi egzibishinii qophaa'e kanarratti dhufee hirmaachuu akka qabu walitti dhimsa gabaa uummachuu akka qabu akkasumas immoo keessattuu oomishaalee aadaa naannoon keenyaa fi biyyi keenya qabdu gabaa kanarratti dhiyeessanii sadarkaa addunyaatti beeksisuu akka qaban uummata keenyatti beeksisuu akka qabanii fi walitti dhimsa gabaa uumuu akka danda'an uummanni keenya hundumtuu asirraa fayyadamaa akka ta'u gamanumaan isinii dhaabna. Baazaarii kanarrattis dhaabbileen 250 ol kan hirmaatanii fi hawaasnis bittaaf gurgurtaa irratti hirmaachuun irraa fayyadamu akka qabu ittaana hojii gaggeessaan dhaabbata piroomooshinii fi iventii hagaree obbo Xilahuun Caalaa dubbataniiru. Qaamoleen hedduun achirratti oomisha isaanii argisiisu hin gurguruu hin bitu. Torban tokkoof tura wannoon kuni torban tokko kana keessatti sagantaa hedduutu achi keessatti gaggeeffama. Faayidaan kanaa faayidaa guddaadha. Magaalaa Finfinnee magaalaa sabaa fi sablammiin keessa jiraatu kana sirriitti kan walitti hidhu ta'a. Ayyaanicha irrattis lammiileen miliyoona 10 ol kan hirmaatanii fi kun ammoo carraa bittaaf gurgurtaa keessatti haalota kan mijeessu ta'as jedhameera. Guyyaatti ayyaanni irreechaa kabajamu ilaalchisees akkaatuma duudhaa sirna gadaatiin karaa abbootii gadaa kan ibsamu ta'us eerameera. Gaafii haqaa uummanni kaasu bu'uurarraa hiikuuf riiformiin sirna haqaa jalqabame cimee kan itti fufu ta'uu qaba jedhan pireezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Shaggar obbo Kumalaa Buusaa. Bulchiinsa gaarii fi olaantummaa seeraa magaalaa Shaggar keessatti mirkaneessuuf qaamoleen haqaa qindoominaan ergama isaanii baachuu akka qabanis amananiiru. Jaldeessa Baqasaatu dubbise. Kenna tajaajila haqaa fooyya'aa ta'e abbaa dhimma deddeebii fi ifannaa malee murtee dhugaa irratti hundaa'ee akka argachuu danda'an gochuun qaamoleen haqaa akkaataa qajeelfamaa mana hojiitiin raawwachuun fayyadamummaa hawaasaa cimsaa deema. Kun immoo hawaasni waaqaa gaditti haqa argachuu fi gara dhaabbata kana dhufu kallattii ifa ta'een keessummeeffamuu qabu. Haqa kana mirkaneessuu fi mootummaan riifoormii haqaa bocee hojiitti galee jira. Kenna tajaajila haqaa dhaqqabama si'ataa qulqullinni qabuu fi haqa qabeessa ta'e diriirsu teknooloojiin garuu itti quufinsa lammiilee mirkaneessuu fi hojiin jalqabamee cimee kan itti fufu ta'uu qabaa jedhan pireezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Shaggar obbo Kumalaa Buusaa. Riiformiin kan barbaachise gaayu gara gahinsa hawaasa keenya uummata keenya fiduudhaaf uummanni maalirratti nu komata iddoo kam tajaajilaa jirra maaltu jira sayyidu adda bahee qorannoodhaan ilaalameen booda riiformii wanti ta'u tokko lama sadii jedhee lakkaa'amee seektara haqaa kanaa kenname seektarri haqaa kunis bal'inaan irratti hojjechaa jira. Riiformiin egaa wanti riiformii ta'u akka mana murtiitti yoo kaasne manni murtii seerarraa kaaseetu riiformii kan hojjete labsii 216 muraa 2011 fi 217 muraa 2011 baaseetu gara gahinsa hawaasaa akkaataa kamiin fiduu danda'a hawaasni maalirraa eega isa jedhu kallattii sanaatiin kan hojjetamaa jiru ture seerri yeroo yeroodhaan hawaasa fayyadu bocamuu qaba waan ta'eef caffeenis kana ilaale labsii mirkaneesse labsii sanarraa dambiin garaagaraa qajeelfamni bahee riiformiin garaagaraa manneen murtii keessatti hojjetamee jira akka magaalaa Shaggarittis waan akka Oromiyaatti kan akka biyyaatti bahee Oromiyaan waan keessaa qooddate nuti immoo akka magaalaa Shaggaritti keessaa qooddanne riiformii kana hojiirra oolchinaa jechaadha. Guddinni biyya tokko mirkaneessuu fi sirni haqaa cimaan jiraachuu baannani badhaadhina yaadame biraa dhaqqabuun ulfaata. Sirni haqaa cimaan jiraannani olaantummaan seeranii kabajamaa kan jedhan obbo Kumalaan tanaaf sirna qabaachuu fi qaamoleen haqaa qindoomina qabaachuun murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Sirni
sirni haqaa fi olaantummaan seeraa waliin dhiitan walutu bu'a malee. Sirni haqaa kan biyya tokko keessatti ba'u yookaan naannoo keenya keessatti ba'e olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf biyyi tokko seeraan baafatti seera jiru sana akkamitti hojiirra oolaa kan jedhu sirni haqaan diriira. Sirni haqaa sun immoo seera naannoon tokko kan mootummaan tokko baafate hojiirra oolchuudhaaf meeshaa nu gargaaru jechuudha. Sirni haqaa sana keessatti jechuudha. Kanaaf bakka sirni haqaa cimaan jirutti olaantummaan seeraa jira. Bakka sirni haqaa laafetti olaantummaan seeraa akkasuma laafaa ta'a waan ta'eef kanaaf sirni haqaa fi olaantummaan seeraa wal utubaniitu biyya tokko gara guddinaatti kan ceesisan waan ta'eef olaantummaa seeraa fi sirni haqaa kan waliin deemanidha. Sirni haqaa kan jiraatu olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaafi. Dhimma himannaa kallattii fi oliyyannaa garman murtii dhufanii istaandardi kaa'amuu qabaa himanii abkumalan. Mana murtii keessatti dhimmi dhufu yookaan nama himateef murtaa yookaan itti murtaa sanaaf oliyyannoon inuma jiraata waan jirudha waan seeraan taa'ee jiru waan ta'eef ijibaachuun inuma jiraata. Sana keessatti dhimma kallattiin dhufuu fi dhimma oliyyannoon dhufuu istaandardii keenyatu jechaa jirra. Dhimmi oliyyannoo yoo dhufe beellama 3 keessatti xumuramuu qabaa jedha istaandardii nuti kaawwannee jirru. Dhimmi kallattii yoo dhufe immoo 5 keessatti xumuramuu qabaa jedha. Yoo wanti addaa jiraachuu baate wanti kun akkaataa kanaan hojjetamaa jira jechuudha. Kana siin safarra. Ammamtu yeroo taa'e istaandardii taa'e keessatti hawaasaaf tajaajila kenne kamtu daangaa keessaa bahe maaliif daangaa keessaa bahe jennee hin madaallaa jechaan. Tokkoon mana murtii kanan madaalaa jechaan kanan gabaasa kanan hordofna abbaa seeraas istaandardii kana malee nama deddeebisee yoo jiraate qalamni itti dibameetu gara itti gaafatamummaatti dhufaa jechuudha. Kanaaf istaandardiin lafa taa'ee safaramee itti kennama nama hojjetutti jechuudha. Garuu wanti kana keessaa baasu jira. Innis wanta qulqullaa'u yookaan immoo ol deemee yoo qabxiin gad deebi'a ta'e waan kana keessaa wanti baasanii haala addaatiin wanti ilaalamuun jira. Garuu istaandardii nuti kaawwannee jirru yeroo 3 fi yeroo 5 keessatti namni deddeebii malee akka dhimma isaa xumuratee mana murtii sana keessaa bahu taasisaa jirrasi irratti hojjechaa jirrasi karaa kanaanis hedduu isaa milkaa'uufnee jirra harcaatinaa jiraatu malee. Komiiwwan uumamuu madda koomichaa adda baasuun akkaataa inni furmaata argachuu qabu gochuu fi hojjetamaa jiraachuu eeruun abbaan dhimma bilisa dhimma isaa ibsachuu dhugaa fi haqa argachuu qabu loogii tokko malee ilaalcha fi amantaman hojicha fooyyessuun itti quufinsa abbaa dhimma mirkaneessuu fi kutannoon hojjechuu akka qabu dhaamanii jiru.